dhaban waan ati feetu sii fidanii jechuudha. Waan ati faarsuu feetu si hojii faarsanii jechuudha. Si seenaniiti iccitii ta'e guuratan adda si diigan jaaluma kee kan wajji qabsaa'uu jirtu kanaa wajji wal afaan si kaanii jechuudha. Amma meeqa keessanii kalee boo waajjeen arrabsini. Urrumaa wajji qabsaa'uu jiru. Anan gasuma yaaddan isinitti naaru isinitti aareetii miti kaniin jechaa jiru. Maaliif hangi yaaduu dandeessan hangasuma. Aboo sheekha kana karaa dheeraa wajji as deemaa dhufne dhiirri isheen kun maal harkanii kitaabul jismii kun har'a maal harkeen ni dura dhaabbatee hin jiru. Akkana honka. Piippiin duraanuu karatti nabbaatu dhabde dhuftee sii jajjabeessiti. Bar kun akkanuma maarreedhaa miixirqishoo anaa kana sirriitti hadiisa kiyya kana himtiif dhuftee sii galte. Harfii takka takkaan akka sirriitti isaa galutti. Kanuma dadhabnee maarree ta'e miixirqishoo ta'e sii galee kunoowwee gana. Sii galee. So saniifuu waan takka hoggii namni gartee wajjiin deemtan kun morme mee maaliif namni kun morme jaa'eef gaafadha. Waatu duuba jira. Memmaas waan birootiin isin yaadachiisa. Gaafa Jaawar Mahammad hidhaa jiru. Baqqalaa Garbaa faan Hamzaa Booranaa Shamsuddiin Xahaa hayyoonni keenya hidhaa jiran san Faraan Baddeessaa wallee jaalalaa takka baasuu yaadattu isa. Yeroo miti jaanii namni hangam takka dura dhaabbate. Yeroo jaalala walliif nuur jaanii. Yaadattu kan kunis wallisu qaba kunis wanni sun ajandaan sun eessa akka ka'een beeka. Sigale bar jaalaluma wallise Faraan Baddeessaatu wallise bar yeroo hayyoonni keenya hidhaa jiru yeroo Hacaaluun du'ee jiru yeroo gartee Sheek Abbutaa afaan nurra dhiichisu jiru akkami jaalala walliftanii jettanii Faraan Baddeessaa dura gaafa dhaabbattan yaadattu. Yeroo sun yeroo jaalalaatii midhugaa keessa yeroo sabni gaddarra jiru yeroo hayyoonni saba kanaa hidhaa jiru jaalala yeroo miti dhugaa. Angaafa san gabbee irraan dubbanne maaliif dubbiin dhugaadha. Dubbiin dhugaadha. Wanni isin mormitan sun dhugaadha. Amma yeroo aadaa dhiichifnu meenaa hin. Bakka inni aadaarra waraabu jiru sanirraa namni harreerra fe'amee reefi deemu jira. Ummata inni faarsu kana riiraa baalarraa buqqisanii shanyiin qotattu jedhanii cafaqu jiran. Gujii ichuma bira. Sigale. Gujii ichuma bira ollaasan. Kun ola. Mucaan keenya kun anuu komantii godheetiin mormee jee gaafa. So gaafa san gartee ajanduma darbame fudhattanii warri kun ammoo dhuguma mormu jira. Akkamitti osoo hayyoonni keenya hidhaa jiru beektonni keenya hidhaa jiru Hacaaluun du'ee qabrii jiru akkami Faraan Baddeessaa artistiidha. Akkami jaalala wallisaa jettanii loluu turtan. Wanni isin gaafa san loltatu sirri. An dubbii san gaafa san laayif illee irraa waraabne wallahi. Akkatti yaadan. Maaliif dubbiin isin loluu jirtan sun sirriidha. Sa'a san si gala. Arra osoo namni keenya dhumaa jiru, osoo namni keenya buqqa'aa jiru, osoo daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru. Si gala. Si gala. Osoo daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru. Osoo sheexaantichi tokko walirra nu bitee bukkee nurraa kaasaa jiru. Sigale osoo hayyoota gandatti idda fudhannee jirru kana abbootii qabeenyaa gandatti idda fudhannee jirru kana hunda dirqiidhaan walitti dhiibnee walitti deebisaa jirru. Gaafa isin fiddanii akka burcuqqoo dubbii ajandaan ta'anii nu itti darbitan kun ajandaa fudhataman qabne ajandaa qabsoo teenyallee saba keenyallee hin gargaarre. Amma booda uggee ajandaan tokko dhufe itti yaada. Itti yaadaati waan oowwiftaniis oowwisa. Waan oowwiftaniis oowwisa. An amma hojii PP tana yeroo hunda wanni bahee faallaa namaa dhaabbadhee namni illee aboo kun nama dhaga'u jeen arrabsuuf
ani waan piippiin oowwiftuniin beeku. Piippiin ispeeshaalii Harargee fi Arsiin akka jaaraman hin feetu. Ansiifiin himaa dhageeffatu. Akka tokko tahanii tokkummaadhaan dubbatan hin feetu. Jala mureetiin siifu. Piippiin tun paartiitii yaan sirriitti hin beeku. Akka isaan kun tokko tahanii deeman hin feetu. Sababa sa'aatiif gaafadhu deemi. Yoo jarri kun wal ta'ee isaanii miidiyaa irratti illee wal mari'atu garte akkuma gooteeti dhuftee ittiin seente feetu sakkaree iyyatti ergiti, feetu maarreetti ergiti, feetu faarsee bulatti ergiti, akkuma goote waliin nayti jechuudha. Keessoo isaanitti waliin nayti jechuudha. Amma Harargee kam goote gosa gosatti Harargee gosa hin beekne. Gosummaan jaaramuun milkiidha. Gosattiin wal beeka jee malee ittiin dhaadadhaan jenne ergamaan keenya. Amma gargaarsaa gosummaan ta'e abalu fayyadame gostamni jechuu eegalu namni ta'e. Hangan takka nurratti dalaydee piippiin Harargee akkasitti daamij gootee. Amma isinitti as kuttee jiru. Amma hoogganaan keessan guddaan piippiidha. Irra guddaan arbaa gartee akka gaariitti dhiiga Oromoo dhuge wallee sheer isinii godhe booda qabsaa'ota kanatti as dhufuutee isinii jechuudha. Abalumaa sheer hin godhini. Abaluu sheer godhe. Abalummoo ajandaaf sheer godhee. Walleen qabsoo dheengadda tanu barbaachiftu jaawar dura namni sheer godhe hin jiru. Saniifuu obboleeyyan keenya mee waan takka dammaqaatii gamaa gamana ilaalaa maaliif wanni kun tahee ofirraa ilaala. Tadhaasuma dhaabeetiin keessaa baha ajandaa kanallee asuman nurraa gabaabsa. Kanaa booda abbaan fedhe waan fedhe yoo wallise dantaa yuutuuba isaatiif malee namni Arsii jaalatee Arsii wallise hin jiru. Deemaa viiyuusaa gurbaan kun amma durallee wallisu ture jaaniyaan eegasiin baakgiraawundii isaa laale eega inni wallisu ture jaani viiyuusaa ta'amata meeqa dura nama hangalaaleef wallee tana nama hangalaaleef laala. Viiyuusaatiif hiroon keer namni sabboonaan osoon sabni isaa duu jiru sabni isaa biqqa'uu jiru waan akkanaa wallisee sii galee wanta godhuu jechuudha. Ammaasiis inni wallisuuf mirga qaba. Ati immoo irra wal qooduu dhiisuudhaaf siitutti gaafatamaa jira. Namni ajandaa sii darbuudhaaf mirga qaba. Ajandaa sana badan hin fudhadhu jettee firraa dura dhaabbachuudhaaf siitu. Egalee dura dhaabbachuu qabaa jechuudha. Saniifuu ani waan inni isiniin jiru waan takka firraa gamana laala. Waan takka firraa gamana laala deema especially waan amma eegaltan tana waan gaddummaa fi gosummaa tana please waan kana dhaaba. Abbootiin teenya dheengadda shimmiggatti wanni warii wareegamteef amantiin addan baanu gosummaan addan baanu jetteeti. Oromoo kan bituu dandayyoo addan qoqqoodan qofa. Yoo gosa kana rakkaasan qofa. Please waan kana dhaaba. Waan kana dhaaba. Keessattuu warri TikTok kadhatee bulaan yaa kadhatee bula yaa warra TikTok yaa warra gosummaan nama jaaree leencanaa darbaaju yaa warra gosummaan nama jaaree waanaa darbaaju yaa kadhatee bula rabbi sodaadhu uummatarraa taa'e waan kadhattee hirkattu san rabbi sin nyaachise yoo uummata kanarraa taa'uu baatta kadhatee bulaadha amma kan firraa dadhabe ha keessattuu gartee wanti oomishatee gartee gosummaa fi gandummaa tana oomishee ilmaa baluu kana ta'ee ilmaa balu barna uuma biyya cabsuu deemu ilmaa baluu maarree qabaa bar aboo maal qabu biyya cabsuu deemu moo sigale
jennee oggi laalle kunoo bara geema qaba, bara miitirqisho qaba, bara miilliyyoo qaba asiin jensi gale. Saniifuu hawwanniin isiniin jiru kadhatee bula uummata Oromoo irraa ta'a. Itti aansuudhaan haala yeroo irratti akkuma beekamu sheeyxaantichi Abiyyi fi Injuu iddoo tana haala nageenyaa ergaa hayyoonni keenya gartee sabaa sablammii wajji walii galanii booda takkaa rafee hin bullee jechuudha. Takkaa rafee hin bullee. Diinni keessii rafutti hin jiru. Ati garuu diriirfattee raftee waan hin taane iyyaa bultaa jechuudha. Sakkaree iyyaa wajji. Diinni kee halkanii guyyaa sirratti dalagaa jira. Akkuma beekamu humnoota warroota intihaa aanaa fi gandarraa hanga godinatti yaamee Finfinneetti haga ammaa marirra jiranii. Haga ammaa marirra jiranii. Biyyattiin namicha harkaa baatee jirti. Ollaan dheengadda isaa wajji du'u hundi har'a isa ajjeesuu barbaadaa. Keessoon isaa nagaa hin qabdu. Diinagdeen isaa nagaa hin qabdu. Dippiloomaasiin isaa nagaa hin qabdu. Ikoonomiin isaa nagaa hin qabdu. Waraanni isaa nagaa hin qabu. Kaadireef kaabineen isaa nagaa hin qabdu. Ibsa isaan dheengadda baasan garte. Hattuun qulqulleessinaa jedha. Hattuun hattuu qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Maafiyaan maafiyaa qulqulleessuu dandeessu hin jirtu jedha. Diinagdee fi qaala'insa jireenyaa ni to'annaa jedha. Qaala'insa jireenyaa kan uumuu isaanii jedha. Akkamiin dippiloomaasii balleessanii ollaa wajjin nagaa buusuu didanii keessatti nagaa buusuu didanii qaala'insa jireenyaa dursa ka fidu maal lola nagaa dhabuu qotee bulaan qotachuu dadhabuu daldalaan daldalee galuu dadhabuu sigale namni yoon qonne biitti takka yoo qottee oomishuu hin dandeenye guddina maal miti. Daldalaa yoo daldalatee fiduu hin dandeenye gibira isaa fuudhee kafala. Biyyattii nagaa dhabuudhaan ajjeesee jechuudha. Haallichi wallaala isaatii wadalloota jala guuree nama waa beeku, nama yaada kennuuf, nama gartee waan kana dura dhaabbatu hunda if jalaa baasee fixeetu yessarii qofa. Faarsee bulaa qofa maal naa dhabde hanga duututti anni nyaadhaa warra juu qofa. Namni garaa si deeggaru, namni faayidaa si deeggaru gaafa faayidaa sanirraa qabde si jalaa garagalaa arraarra hin jedhu amata lama du'aa hin jedhu. Biyyattiin zarzaarrooytee jirti jechuudha. Namoonni if qopheessaa jiran. Naafi atiif qopheessuu dhiisii garuu ha qophaa'ee kamitti diina jenneeti karoorfachaa jirra. Waboo qophooyte akkamitti olola irratti oofu jirtan. Hayyoota wal mari'achuu jiru akkamitti olola irratti oofu jirtan. Warra ajandaa hin qabne, warra maal hin qabne, warra waluu hin dhageenye, warra miitirqishoo hin dhageenye isin wal diigu jirtan. Hambiti garuu wal jaaru jirti jedhu. Mee bakka jirru if laala. Dammaqaas jechaa. Sa'aatiin amma sa'aatii tokkummaa teenyallaa suuta halkanii guyyaa ija takka harrafaan jaawarsuun ammas. Biyyattiin tun boru maaltu ta'an hin beekamu. Biyyattii namni waan nyaatu dhabee wal nyaachuu qophaa'u jira. Namni waan nyaatu dhabee mootummaa nyaataa mararaa guddinaa jira. Hayyuu siyaasaa sigale. Ka'anaa fi si dura siyaasaa barsiisuu ture. Yeroo kanatti tan qabdu jabeeffattee tan hin qabne humna hin qabne hawwattaa jechuudha. Waboo jabeeffattee huuba nama waboo irra buusu eegdee hayyoota kee jabeeffattee nama huuba hayyoota keetirra buusu irraa eegdee
sigale tokkummaa kee jabeeffattee tokkummaan kee injifannoo si geessa waan ta'eef nama tokkummaa kee dura dhaabbatu ofirraa eegaati akkasiin kara milkiichi tarkaanfatta malee harka haayaa kaan arrabsaa kaan abaaraa kaan eebbisaa eeysaa hundeessu amatuu saba kadhaa saba boohaa saba wallaalaa taanaa arra Oromoo keessa jenereeshinaa du'aa jira. Maaliif jenereeshinni du'aa jira? Jenereeshinaa doomaa jira. Maaliif jenereeshinni doomaa jira? Barsiisaan hayyuu oomishu hundi waan nyaatu dhabee maraataa jira. Barataan waan nyaatee barsiisaa hanga jiru sanuu dhageeffatu dhabee boohaa jira. Dhukkubsataan dooktara mana wallaansaa dhaqee dooktara dhaabbatee isa wallaanu dhabee siree du'aa jira. Maaliif dooktarri dalagaa biroo barbaadaa jechuudha? Jireenya isaa habar godhuuf kataaskii oofu taaskitti oofu anamma nama yuunivarsiitii barsiisaa oolee galgala galee huccuu namaa miicuun beekaa jechuudha. Kaadireef kaabinee waan biroo fixaniiti qotee bulaa dachii gurgursiisanii fixaniiti re'ee gurgursiisanii milishaan fixeeti awwadaa itti qorqorroo manaa buqqaasanii buusii kafalchiisan qorqorroo mana ijoolleen keessa galtu ni amantaa ammatan ummanni keenya sadarkaa tanarra jiraa jedhu mee namni sabni isaa akkana jiru namni sabni isaa kana keessa jiru mee rabbi sodaadhu afaan kamii wal lolan mee naayu abbaan kee qorqorroo buqqaaseeti buusii milishaa kafalu jira. Qorqorroo mana kan roobni ilmaanii roobu. Mana tokkichaa ijoollee nama 10 keessaa qabu horiidari jedhanii gartee manzaraa kaayyatee garaa hangana godhee kaabineen kun irra diigaa jiran. Arra tokkummaa kee cimsattee keessoo kee jabeeffattee kan ofirraa kaasuutu bineensa gartee dhiiga uummata keetii dhugaa jiru kana ofirraa kaasu ajandaa inni sii darbu ofirraa eeguu si barbaachisamu. Eeguu si barbaachisamu. Asii dhaabbattee gartee rabbii hiree sii kennee biyya Arabaa si geessee biyya Awurooppaa si fidee Ameerikaa si fidee asii uummata keetirra baacuu si barbaachisa. Dachi qaallichi kun meekaappii godhe fa'aan ajandaa godhachuun si barbaachisa. Dhukkubsataan nama wallaanuun qabuun siin jedhe. Dooktarri waan nyaatu hin qabu. Deemee dalagaa biroo barbaaduu qaba. Dalagaa dabalataa dalaguu qaba. Barsiisaan waan nyaatu hin qabu. Dhaloota kamtu sii barate. Mee hoogganaan siyaasaa kanatti oomishu jirtu. Mee bara piroofeesarri ati oomishu jirtu. Injiinarri ati oomishu jirtu. Kanatti oomishu jirtu waraana qofaa jechuudha. Saniifuu osoon dhaloonni si doomaa jiru osoon qacheen si citaa jirtuuti ati asirraa teessee waan hin taane haasoo ta'e. Waan sabni keenya keessa jiru waan afaaniin dubbatamu miti. Anaa yeroonnoo manni biyya sanii sun abaarsa qabamoo waan ajaa'iba sitti ta'u harrakkinni dilli kun jiru sheekaa fi qeensiin hundi dhiichisan manzaraa uffatanii sheekotii manzaraatanii nan juusan gartanii isaan irraa quban qaban biyya biroo uummanni kun hoggiin laayif isaanii ilaalu hoggiin maarree isaanii ilaalu sigale uummanni kun biyya biroo jiru immoo Itoophiyumaa addunyaanuu yaa Rabbi biyya tana nutti hin diigin jettee addunyaan kadhachuu jirti. Maaliif uummanni Itoophiyaa duraanuu baqachuudhaaf qophaa'ee firra taa'u jiru sigale yoo xiqquma takka tuqaan fitila cufti Ameerikaa yaa'uu fedha Astiraaliyaa yaa'uu fedha namni tokko biyya san keessatti nafu. Namni tokko biyya san keessatti nafu. Arrat sabni keenya tana keessa jira. Muusiidhaan uummanni keenya mataan garagalee jira. Yaa buleeyyan. So ummata kana aare kana ummata kana cinqame kana xiqqis takka tuqaa afataa jechuudha. Kana maaltu barbaachisa?
Mul'aan akka dhoohuu qophaa'e kun akka dhoohee fuula hunda si faca'ee hin balleessine hayyootaa tokkotti dhoosu beekaa. Waan hayyoonni kun dalagu dhageeffachuu qabdaa jiru. Har'a maal dalaytan jettanii hayyoota kee gamaaggamuu qabdaa jiru. Hayyoonni taa'an jiran dalagaa jiran kan waraqaa barreessu barreessaa jiran. Amma suuraan intala Gujii duutee tun Rabbi hamataa godhuu fi ilma wajji duutee tun guutuun Human Rights bira dhayite. Washington DC dhayite. Addunyaan guutuun mootummaan akka ajjeese ragaa wajjin geessaa jiranii jechuudha. Dippiloomaasiin mootummaa kufteeti teenya haatee deemu jirti. Kana biratti ka barbaachisu dippiloomaasiin qoftiin gatiin qabu. Humna jechuudha. Humni tun eenyu harkaa qabu? Woboodhaa jechuudha. Marroo dirribaatiin maaliif jirta jechuudha? Leengadaan jirta harree isii jirta jechuudha. Afaan qofaanii miti. Waa hundaan haasa'uu qabdaa jechuudha. Ati saba guddaadha. Saba ijoollee uumaan beekneefuu TikTok irra bee leenca kennuun leenca akkamiin leenca kennuu diddare? Leenca akkamiin leenca kennuu diddare? Saniifuu obboleeyyan keenya yeroo gartee amma namni keenya qabateef laatu diyaaspooraa biyya alaa kana awwanniin isinit dhaamu miidiyaa biyya alaatii fi diyaaspooraa biyya alaatirraa namni chipsii lama nyaata warri diyaasporaan biyya alaa an ummata rabbii tokkichan sudaan haa ummata akkas jiru keessa dhaabbatee fuutoo ka'ee haa jee doolaara keessa kaatee yeroo keessa kaatee gammadu riyaala keessa kaayatee gammadu gara jabina diyaaspooraa adeeroo gammachuun biyyaa wajji toltii bala gammachuun sabaa wajji toltii bala. Balaan biyyaa wajji balalchu kuma jira gammachuun biyyaa wajjiitis baharaa bara. So saniifuu sadarkaa uummanni keenya kana keessa jirutti halkanii guyyaa eessarra geessan jennee hayyoota keenya as keessaa dha'uu qabna malee. Isaaniif ajandaa baafne ajandaa birootiin gartee akka isaan qabaman ajandaa birootiin akka piippiin gartee jaawarfaa arrabsuudhaaf xiqqoo akka ta'an afatan gartanii maaliif yeroo hunda diinni gartee laal nama ajaa'iba irratti xiyyeeffata. Amma qeeroo shanirraa hanga 8 ijaaran faarsee bulaan hin gahu akka gaariitti arraba beeku naa barbaada sakkareeyyaan kunis kufee kunis use naa barbaada jeen namichi qaceelfama gabbaasee jira. Maaliif faarsee bulaan buleeyyiin kun xiqqoo walitti aaranii jiran iddoo tana hirmaannaanis walan qatte jedhani annaaf himanii ansaayibaniin beeka xiqqoo hirmaanna irratti mufannoon takka dhufte irra guddaa faarsee bulaanii gartan isinuu harkuuf teessan amma namoota hedduu wal loluu ta'a sigale xiqqoo haatu ta'e negatiivii fi negatiivii wal tuqee maaliif buleeyyii kana already tuffatee jira jechuudha. Buleeyyii kana isinumaatii isin fiddanii namnillee isin dhaga'uu didee fuulallee isin baranii ay sheekaa butaa utuu firraa dhoorkuu daddabdanii ja'aniiti gartee faarsee bulaa warra buleeyyii kana xiqqoo ignoor godhanii irraa usanii haaraa kana jala horii eegalanii jedha. Pippii fi jinni sheeyxaanni amala tokko qaban namuma isaan jaalatu ajjeesan dura. Soo sanii faarsee bulaan kun maqaa jijjiirratee kun callisee irra guddaan ni callisee bara faarsee bulaa. Faarsee bulaa haaraa kana daddabne malee faarsee bulaan buleeyyiin barxiqqoo ni callisee barsiise. Qaqaanfateetu magaata akka takka firraa darbu malee. Soo saniifuu faarsee bulaa haaraa naa'uu maajeeti qaallichimma warra haaraa kana jala fiiguu jiraa jedhanti galee. Amma qeeroo naa qopheessaa jee takka gaariitti arraba beektu takka gaariitti gartee jaawariin asin nu dhiiftee kuttee maarree taatee kuttee mitirqishoo taatee kuttee haakima nun geessine jaawar maallaqa maal qabaa haakimas geessine
warra kas juufaa jira warra maqeeroon asirra baate nu gantee kutte bitirkishuu hay yoo inni isin gane maaliif aangorra jiru summaa bakka isinitti hin goone Parsee bulaa guddaa ta'u ergamtuu guddaa ta'u nama akkas jee viidiyoo waraabuu laalame jawara akkana nu godhee kutee maarree nu godhee kutee jedha inni ma achi jiru sunoo maal sii godhu jiru yele saniifu sagaleen tiyya tanuma sagaleen tun maal taate isinitti kaatamu isinit guddate sigale Parsee bulaa yaa'u jiraan sinje maraataa if qaanfatee yaa'u yooniin utaalees namaan na kooflaadii rokkamiin ta'a je'ee gartee qaaniidhaa ija babaasu jiru malee Parsee bulaan irra guddaan awwaajjira keessaan jira qubaan qaba Parsee bulaan irra guddaan mindaanis irraa dhaabbatee jira Parsee bulaan irra guddaan mindaanis irraa dhaabbatee jira ammaasiisi galatooma warra sagaleen bireede jettan ammaasiis erga obbolammaa magarsaa hayyoota keenya wajji jiraachuu hayyoota keenya duuba jiraachuu hayyoota keenya wajji jiraachuu mirkanooyitee PP'n eega nuti dubbisan gabbaafne qorattee irra geesseeti duraan barcal jetteetti wallaalummaa PP tanaasii gale eega nuti dubbisan gabbaafne qorattee irra geesseeti hay abolammaan isichi jira yaaniiti imma namni hundi jalaa diddidu seene sigale Parsee bulaa kanaa fuulatti gugguuruu eegalan sigale thank you warri bareeda jettan sagale Parsee bulaa kanaas fuulatti gugguuruu eegalan akka duraanitti gartee fuulaas baduu daniiti amma Parsee bulaa irra guddaan bar waliin eegalle namoonni muraasni xiqqoo booda wal eegaluu ta'an sigale kanuma boodachi garagalee dhukaasuu taa'u garata sigale wooma keessa jiruun siiman sigale saniifu ammala kaadireenis akka duraanitti waa takka lafan jiranii yoo namicha kana gartee asirraa kan kaasan namni namicha kana sossoosuu danda'u jiru sigale jettee amanteeti duraan qaallichuma tajaajilu jirti jechuudha namichuma tajaajilu jiranii jechuudha eega hayyoonni keenya walgahii biyya alaa tana godhe booda namni xiqqoo abdii horatee jechuudha humna tikaa keessaa kaadiree keessaa kaabinee keessaa warri duraanuu uummata kanaaf dhimmamu hagartee akkaataatti uummata kana tajaajilu wallaalee rakkachuu jiru xiqqoo amma goobaan as laaluu eegalee jechuudha saniifuu Parsee bulaa kanaanis hayboo dubbiin jijjiiramee dhufuma jira Jaawar deengaddaa aboo haabbu taasii qofaa asii yoozoon jaanii Jaawar faan dhufanii aboo Jaawar kopha deema ozoon jennuuti hayyoonni guutuun bira jechaan aboo Oromoon ifiifuu waliin galtu ozoon jaaniiti marroo fi Jaawar waliin ta'anii waajjira tokko keessa ta'anii mari'atanii aboo Oromoon Amaaraa wajji waliin galtu ozoon jaaniin Ligatuu fi Jaawar nuti obboleeyyan qabsooti waliin jaanii hay boo dubbiin nu harkaa bahaa jirtii jaaniiti maaliif namni siyaasaa beeku dubbiin kara deemaa jirtu ni beeka sigale dheeraan fedhe bakka itti dhaabbatu qaba mootummaa wasaha qoshaasha kana dhiisi mootummaa wayyaanee kasukuriitiin isaa waraanni isaa diinagdeen isaa akkasi jabaa ture sunu ni kutee jechuudha sigale gartee sunu ni kutee jechuudha usuma teenyee laalluuti mootummaan zayitunaa miti kan dhagaan buusan jaalli sigale Jaawar Mohammad gaafa Jaawar bira lafaa ka'u takka ni yaadan Jaawar Mohammad namni karaa sii cufu hin jiru maarree sii cufu hin jiru Jaawar osoon isaan karaa cufaa eeganiiti addunyaatti cufe dippiloomaasiidhaan sigale karaa addunyaatti cufe jechuudha sigale hayyoonni keenya Jaawarji Profeesar wanni ji Profeesaroonni hundinuu gartee osoon isaan kara cufan jaanii eeganii hayyoonni keenya kara cufsiisan jaanii eeganiiti karaa addunyaa guutuutti cufanii
amma waajjira kana yoo dhaqan already isin ummata nama kana godheemi nama jeesu jirtanii maal godhu jirtanii faranjiin ittumaas kana yoo isa harkattan abbaas himenimtu faranjiin amalasiiti sigale we got information qofa sinjaan harkannee jirraa qofa sinjaan sigale kana uggii dhaqaniis عرب برو كبيرة كنيسة هذا تتقيون من القدريين من الخداميين من المتاجرين الترقيين جان سيقول هاي جاو خيسبتو بيخي نمني أبي قرتي لبورا أكاد رقوتا ننتقي نبربادو عربا سيقول أفان عرباتيني سيونكم قيامة قبا بريسانيتو مقلتني يقول سنيفو الرجل رتي جرا سرتي تجرني الحمد لله ربين كينيا غرتي ايوتا كانان نوخن مي والچنا دابني وجدابني وجيندولي دينا غرتي امت خينيا ديغدو غاجرو كناي ورميسا غباب سنون سينجا كنشيك ابوتاتي تنمشير ولي غدا بايي سنجالنا بايي سنكبنيا اجندا غندوما خنا اجندا غوسوما ابدن خرفي بوسفي تخيزا اخات غند في تخيزا اخات كتي خفلي انا لابس سسيله نغا ناجرا